inni kuni dawaa ajaa'u afaanii isa kan garaacharraati nutti dhufuuti jechuudha. Inni kun damma, inni kun heelidha, zanjabiila, aannan akkuma sitti argitan kana inni kara afaanitiin nutti dhufu. Ajaa'uun afaanii kuni karaalee lamaan dhufa isiniin jedheetiin jira. Karaalee lamaan sanniin keessaa inni tokko kan gara afaaniitiin dhufu, inni tokko immoo kan gara garaachaa keessaan dhufu jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune akkam jirtan hordoftoota daawwattoota saantii Oroshoo hunduma keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtan nageenyi koo sana dhaqqabu jechaa guyyaa hadhasii viidiyoo gabaabduu akkuma duratti argaatiin jirtan kana furmaata ajaa'u afaaniitii fi ajaa'u afaanii kunis habbii maaliitirraa nutti dhufa. Kanaafuu mana keenya keessatti yoo maal fayyadamne jenne ajaa'u afaanii kana balleessuu dandeenya waan jedhu irratti waan lama sadii qabadhee isin dhufeetiin jira. Ajaa'uun afaanii kun beekamu bakka lamaan nutti dhufa. Kan isaan lamaanitu inni tokko dawaa asitti argitan kana kinoo asitti dawaa biraatu jira. Qabadhee isin dhufeetiin jira. Hamma xumura qophii kiyyaatti daawwachuun dagatina. Akkasuma warroonni chaayinala kana faaraata tanana dhufu bagana kan dhuftanii chaayinala kana laayikii akkasuma subscribe gochuudhaan yaada qabdanii fi gaafii qabdan qeequmsa qabdan koomentii na barreessuun irraanfatina. Warroonni dura rakkatanii hangammaatiin wajjin jirtan immoo hedduu galatooman isiniin jedha. Gara numaan gara barnoota kiikaadhattoo isin dabarsu akkuma dura maqaa isinii dha'uuf yaaletti dawaa bakka lamatti qopheeffadhee dhufeetiin jira. Waa'ee ajaa'u afaanii irraa ajaa'uun afaanii karaalee meeqaan itti dhufuu danda'a. Kanaafuu mana keenya keessatti inni maal fayyadamne ajaa'u kan ofirraa balleessuu dandeenya. Akkuma beekamu kan wanta akka ajaa'u afaanii hamilee namaa cabsu hin jiru, ofitti amanamummaa keenya gabbuusu hin jiru. Yeroo jaalallee wajjin eenyu jedhanis ta'e yookiin immoo abbaa manaa keenya wajjinis baay'ee ulfaata dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kana san jechuudhaaf ajaa'uun afaanii kun hedduu tokko hamilee namaa cabsa. San qofaayyuu miti namni mana bira taree yookiin nama wajjin yoo haasa'u hafuuroonni baafatu ajaa'uun afaanii kun nama tokko akka raqaatti kan ajaa'u jira jechuudha. Kanaafuu saalfatanii afaan gizee namarraa qabatanii kan haasaantu jira, waa hedduu jira. Kanaafuu dhammootuyyuu furmaata isaa ajaa'uun kuni bakka afaan qofarraa miti kan dhufu garaacharraa sombarraa kan dhufu jira. Kan afaan keessaa akkami balleessina, kan garaacha keessaa akkami balleessina waan jedhu irratti walumaan ilaalla. Inni asitti argitan kuni kan garaacha keessatti yookiin immoo kan sombarraa dhufuu fi dawaadha. Kan garanaa kun immoo tuyyuu kanuma afaan keessaa dhufuuf dawaadha jechuudha. Kan afaan keessaa dhufu kuni inni tokkoffaa yoo ilkaan keenya kuni yookiin caccabee qaawwala goggodhateetiin jedhee bakka inni caccabu saniini nyaanni keenya kun keessatti gadduudee shamee bakteeriyaa hedduu achitti wal horee achi keessaa ol ajaa'a jechuudha. Inni kun immoo uumamumaanii ergaa fi ilkaan jidduutti bakteeriyaa adiidii takkatu jira. Adiidii bakteeriyaa adiidii sunni isiisantuyyuu ajaa'a jechuudha. Bakteeriyaa sun wal hortee hedduu tokko ajaa'a. Inni kun immoo tuyyuu inni sadaffarrattidha arraba keenya. Yeroo baay'ee buruushii yoo bittanii argitanii kan arraballee duubaan jira buruushii sanii deebi'een bootu buruushii kan ilkaanillee lamatu jira. Buruushii arrabaa sanii namoonni hedduun ittiin fayyadaman garuu arrabni keenya ganama subiyyoo nuti irra kaanee hancufa gattuuf nu laalame waa adii tokkotu hancufa keenya wajjin baa jechuudha. Maaliif arrabni keenya kana irratti nyaanni kuufamee achiiti kan ajaa'u jira. Bakteeriyaa hedduu achirratti wal horee jechuudha. Kanaafuu kan afaan keessa jiru kanniini akkamittiin balleessine kan afaan keessa jiruuf immoo tuyyuu kan garaa keessa jiru ajaa'u afaaniitii fi ajaa'u garaa keessaa dhufu yookiin garaacharraa dhufu yookiin sombarraa dhufu akkamitti akka adda baasneetiin hin beeknu isinitti himaa jechuudha. Jalqaba irratti gaafa isinii wanta kana namoonni hedduun hin beekaa biyya keenya keessatti illee hin argama. Libaan jedhama, afaan arabiitiin libaan jedhama, afaan oromootiin immoo tuyyuu hambee jedhama. Hambeedhaan namni hunduun beeka naannoo kamittuu argamu Oromiyaa keessa hin aarfatan akka hixanatti godhaniitti namoonni hedduun kan aarfatan jechuudha. Inni kun immoo finoo kan gurraacha of keessaa qabu kana jechuudha. Gara diiminaatti ergata gurraacha of keessaa qaba. Kanaafuu isin kam argattan fayyadamtan yoo kana argattanis lamaan keessaa kam argattan fayyadamtan jechuudha. Warroonni ajaa'uu gara afaaniitiin akkuma isin jedhu bakteeriyaa ilkaanii erga jalaa fi arrabaarraa qabdanii inni kun soogidda, inni kun immoo bishaan. Osoo kanneen ittiin dabalin duratti isuma kana alashitanii ilaaltu. Alashitanii guyyaa tokko guyyaa lamatti deebitanii dinadhaa garuu haa ta'uutii alashitanii akkasumatti dawaadha waan ta'eef hin laaltanii sukkaaratti dabalatanii warroonni sukkaara jaalattan immoo jechuudha. Yoo isinirraa baduu diddee soogidda kana jettanii bishaan kana wajjin
walitti ho'istanii hambee kanatti dabaltanii kanas yoo argattan adii qulqulluu kanas isa kanas yoo argattan rakkoon qabu libaanidha wanti kun beeka mana arabaa bakka hundatti argama biyya Itoophiyaa keenya keessatti illee bakka hundattuu hin argama akka salphatti ilaalina wanti kun dawaa waa hedduuti dawaa dhibee 44f dawaadha wanti kun jechuudha wanta akka salphatti ilaalamu miti waa hedduu ofirraa isin hojjedha inshaAllah gara fuula duraatti kanuma birrii qaaliidhaan jarri kan gurgurani dawaa isaa irraa dalaganii jechuudha waa hedduu walitti dabalamee dawaa waa hedduuti oduu isinitti hin baay'isuu jara kanneen akkasii fayyadamtanii yoo kan afaan keessaa ta'e torbee tokko yookiin guyyaa 3 guyyaa 5 isin fayyadamtanii guyyaa 3 5 miti ndoo guyyaa lamatu hin argitan bu'aa isaa yookiin immoo furmaata argachuu dandeessu jechuudha isa kana alanshiiti yoo didee bishaan ibsoo gidda walitti daffisaati afaan keessanii lulluqadha soogidda mootti diqqeessaa ilkaaniif xuruu miti waan ta'eef jechuudha kan afaan keessaa gara nan fayyadamtu guyyaa kana keessatti waan isinirraa bade kasombaa yookiin immoo kan garaacharraa dhufu sanii fi inuun fayyadamtanii yoo garuu isinirraa baduu dide yoo isinirraa baduu dide akka inni ajaa'uun kun afaan keessaa dhufaa hin jirre beektanii ajaa'uun kun kan garaachaa yookiin immoo keessoo keessaa sombaa keessaa kan dhufaa jiru beektanii jara kanneen fayyadamtan hubadhaas viidiyoo kanaan hanga xumuraatti dhageeffadhaa dambaafadhaa wanta kanatti fayyadama wanta dhugaati waan ta'eef kun ka afaanitti jenneerra mee kan gara sunoo gara afaaniitiin isinirraa baduu dideetiin jedhe isa kan gara garaacharraa dhufuu yookiin immoo kan gara sombaraa dhufuu jara kanneen akkamitti itti fayyadamtan inni tokko farratti argitan kun damma inni kun zanjibila fireeshidha kun yoo barbaadan isini kan daakameetiin hin jedhe gogaa daakameetiin hin jedhe sanillee mana qabattan isallee fayyadamuu dandeettan anamma kana hunda bakka tokko fayyadamaa fi miti isinumatti argisiisuuf dhufe isin immoo hanga itti fayyadamtaniif haga isin ga'u isintu beekaa jechuudha haga isin ga'uun fayyadamtan inni kun immoo akkuma argitan kana kinoo jalqaba irratti akkuma argitan kana heelii kana hin tumtanii yookiin immoo tuyyuu hin daaytanii heelii yookiin qimama shaayitii hin daaktan ittaansee immoo zanjibila kana inni kun fireeshidha akkuma dur isin jedhoo daakama qabatan daakama isaa qopheeffattanii damma kana itti dabalatan jechuudha jara sadii walitti dabaltu yoo aannan qabaatan aannan laazima miti garuu yoo qabaatan aannan hin daffistanii jechuudha jaroota kanneen walitti dabaltanii jaroota sadiin kanneen haga isin barbaachisu bas maankama tokko jechuudha maankama tokko erga afaan jara kanneen walitti dabaltanii hadhaa ulleedha dawaan barbaadda waan ta'eef dawaan hin mi'aawu inu hadhaa jara kanneen walitti dabaltanii nyaatanii jechuudha yoo ka sombaa ta'eetiin jedhee dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi guyyaa muraasa keessatti bulii muraasa keessatti isinummaanii seeran itti fayyadamtanii nanni furmaata isaa argachuu dandeettan kan gara sombaatiin dhufullee ta'e kan gara garaacha keessaa dhufullee ta'e walumaa galatti dawaa ajaa'u afaaniiti jechuudha dawaa ajaa'u afaanii keessoo garaa keessatti dhufuu fi isa kana fayyadamtanii furmaata isaa yeroo qal'aa keessatti argachuu dandeettu aannan immoo ho'istanii akkuma dura isin jedhe itti fayyadamtu itti fayyadamaa laalaa fayyaa hin dhabinaa anamma waan dura mana qabuu fi daakame wantu hundumtu waan jiruuf daakee isin targisiisu naan tolle ittillee hin guddisinaadha maanka takka walitti dabaltanii walumaa galatti damma kana maankan tokkichi qofti singaa dawaan baa'atu si rakkoodha seerumaan itti fayyadamaan isin jedha qophiin guyyaadhaatiif qabadhee dhufe kana fakkaata ture irra caalaatti immoo wanta kana yeroo kamuu fayyadama osoo viidiyoo kiyyaan xumurin dura isa kana yeroo kamuu haphee kana yeroo mana keessa ta'ettanis yeroo galgalatis akka maastikaati inni jechuudha yoo hin daakini akka maastikaati alanshaa afaan keessan kana keessatti alanshaa ilkaaniifillee xuruudha ajaa afaanii qofa osoo hin taane ilkaaniifillee xuruudha waan ta'eef yeroo hedduu irra deddeebi'aatee waan kana alanshaa gurraacha kanas yoo argattaniif hin jettan rakkoota kan qabu gurraachaa fi adiidha wanti kun inni kun kormaa jedhamee kun dhalaa jedhameetuma adda baheetti kan jiru maqamatu adda bahee malee faayidaan jara kanneen lamaanii tokkoma garaagarummaa tokkoyyuu hin qabu jechuudha garuu immoo dawaa waan kana sani jedhameetiin himatamee irraa waan dhumuuti dawaa waa hedduuti karaa hedduun fayyadamuu dandeettu inshaAllah gaafilee hedduu waan biraa qabduu fi qabdanii fi hundumaaf walitti qabeen isinii deebisa viidiyoo itti aanurratti na eeggadhaan isiniin jedha inshaAllah kanuma birrii guddatti jarri kan gurguratu akkasiin isiniin jedha qophiin guyyaadhaatiif qabadhee dhufe kana fakkaata ture akka irraa fayyadamtaniitiin fayyaa argattanis abdii qaba rabbi fayyaa guutuu isinii haa kennu warroonni hangammaatti wajjin turtan hedduu tokko galatoomaa chaayinni kanaaf warri haaraa taatan akkuma jiru isiniin jedhe maatii ta'uudhaani